Ashamaa dhaggeeffatootaa fi hordoftoota IF Digital Studio nageenyi keenya bakka jirtanitti isinaa dhaqqabu jedhaa. Haala yeroo ammaa biyya Itoophiyaa fi keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru irratti mari'atuu fi Obbo Aman Kadiir Qaamsaree qabadhee isinii dhiyaadheera. Obbo Aman Kadiir Qaamsaree hayyuu afaanii fi saayinsii hogbarruu kan ta'anii fi nama umurii isaanii guutuu bu'aa bayii siyaasaa Itoophiyaa fi Oromiyaa keessatti dabarsan yoo ta'ani kan jiraatan as biyya Norway magaalaa Toromsoo irraa. Anis sagantaa kana qindeessee qopheessee kan isinii dhiyeessu Adam Jaalatoo biyya Norway magaalaa Tingibool irraati. Obbo Aman baga nagayaan gara IF Digital Studio dhuftanii dhiyaadhaa. Baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jenna. Galatooma wayyooma sagantaa kanarratti na afeeruu keessanii fi yaada haala yeroo ammaan tana biyya Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa jiru irratti akka yaada kiyya kennu na dandeessisuu keessanii fi galata guddaa isiniif galchaa wayyoomaa jedha. Ayee maaree galatooma isinis affeerrii keenya kabajtanii nu argamuu keessaniif ulfaadha isiniin jedhaa. Dhimmi guyyaadhaa irraa mari'atuuf yookaan irraa isin gaafatuuf deemnu waa'ee filmaata guutuu biyyattii Itoophiyaa keessatti ji'a hagayyaa naannoo hagayya 10 geggeeffamuuf deemu irratti akka lakkoofsa Habashatti bara 2012 jechuu kana irratti Carraa fi Didhaa yookaan fi qophii eeggatu paartilees haa ta'uu mootummaa biyya bulchaa jiru kan eeggatu maal ta'uu akka qabu irraa isa kana 2020 election opportunity challenge in the responsibility ka jedhu kana jalatti maaltu eeggata wantoota kana ka jedhu irratti mari'atuuf deemna. Kallattimaan gara gaafii kiyya isa jalqabatti deema. Gaafiin kiyya inni jalqabaa intalaan siyaasaa akkasumas mahandisni qabsoo Oromoo keessattuu yeroo dhiyoo as abbaa qeerroo jedhamuun beekamu Obbo Jawaar Muhaammad roggeessummaa yookaan aktivistummaa irraa gara paartii politikaatti ce'anii tarkaanfataniiti miseensummaa kaafa'oo guutanii miseensa guutuu ta'anii jiranii. Mee isa kana akkamitti ilaaltu? Gama hundaanuu mee akkamitti ilaaltu? Dhiyaadhaa isiniin jedha. Ayyee gaafii bareedaa na gaafattee ni akka ilaalcha kiyyaatitti anaannataan siyaasaa yookiin immoo roggeessi aktivistiin Jawaar Muhaammad aktivistummaa irraa yookiin anaannattummaa siyaasaa irraa gara paartii politikaa paartiitti ce'uun isaa yookiin immoo godaanuun isaa tarkaanfii qajeelaa yeroon gaafatu jedheetiin amana. Kanarratti illee nan deggera tarkaanfii inni fudhate kana hin deggera. Kanas sababii itti deggeruu fi sababii itti qajeela jedhuun qaba. Tokkoffaa Jawaar Muhaammad akka nama tokkootitti ilaaluun nurra hin jiraatu. Jawaar Muhaammad hoggana dhaloota haarawaati keessattuu dhaloota jaarraa 21ffaa millennial yookiin kumaa kitila jechuun hin dandeenya afaan Oromootitti millennials isa kana hogganee gara paartii tokkootitti deemuun isaa hoggana dhaloota haarawaa paartii itti seenes ta'ee paartii Oromoo keessatti hoggana dhaloota haarawaa fiduun waan fiduuf kun immoo tuyyuu jaarmayootaa fi jaarmayoota haga ammaa jiran ka Oromoo
keessattuu yeroo dheeraa turanii jiranii buuleeyyiidha. Buuleeyyii kana ka'imoomsuu yookiin immoo rejuvenate gochuu hin danda'a jedhee amana. Karaa biraatiin politikaa Itoophiyaa keessattis ta'ee politikaa Oromoo keessatti hogganoonni jaarmayoota politikaa gadaamojjiidha jechuun ni danda'ama. Yookiin yuuba warra umrii gadaamojjii keessa jiran yookiin yuuba kataan isaantu hogganaa jiru. Kanaafuu generational gap qaawwa dhaloota gidduu jiru, dhaloota haarawaa fi dhaloota duraanii gidduu jirullee kanas hin dhiphisa jedhee amana. Karaa biraatiin hirmaannaan dubartootaallee keessattuu hoggana keessatti hin mul'atu. Jaarmayoota Itoophiyaatiif ta'ee jaarmayoota Itoophiyaatiif fi Oromiyaa keessatti illee patrimonialism kanatu dagaagee jira. Kanallee qeerroowwan qofaa osoo hin ta'in qarreelee fidee waan dhufuuf fuula dubartoota Oromootii fi hoggana dhaloota haarawaa jaarmayoota kana keessatti ni fida jennee ni mul'atu jennee kan dur marginalized ta'an gara waalta'atitti hoggana waalta'atitti dhufu abdii jedhu waan qabuufi. Kalammata Jawaar dilbii mooyxannoo social media qaba. Kanaafuyyuu akkuma ammaan dura hojiidhaan agarretti miidiyaan OMN qilleensa Oromiyaa walaboomse. Qilleensa Oromiyaa walaboomsuu qofatti hin hafne waaqarraa gara lafaa bu'e amma jechuun ni danda'ama. Biyya alaa keessaa yookiin immoo qilleensa keessaa lafa bu'e jechuu. Kanaafuyyuu dirree qilleensaa qofaa osoo hin ta'in dirree Oromiyaallee dirree Itoophiyaallee walaboomsuu fi bilisoomsuuf carraatu jira, hiri'atu jira abdii jedhu qaba. Kasadaffaa namtokkummaarraa politikaa namtokkummaarraa yookiin nambalashee irraa gara politikaa jaarmayaatitti ce'uun humna namtokkummaa yookiin aktivistummaa gara jaarmayaatitti waan fiduuf humniti kun hirphaan lafa qabachuu akka jaarmayaatitti akka tarsimootitti akka mul'ataatitti humnaan lafa qabachuu waan danda'uuf kana keessattis qoonni Jawaar Muhaammad social movement fi political movement walitti hidhuu waan danda'uuf kunillee kanallee gumata guddaa qaba jedhee yaada. Karaa biraatiin Jawaar Muhaammad politikaa qabsoo hidhannoo maleessatti waan amanuuf kanallee jalqabarraa kaasee haga dhumaatitti hojiirra waan oolcheef osoo qawwee tokko hin dhukaasin qeerroon harka qullaa qabsoo godhu mootummaa wayyaanee ka haga afaanii funyaanitti hidhatee kuffisuun yookiin immoo politikaa Itoophiyaa keessaa baasee ala godhuun mooyxannoo kanas waan qabuuf fuulduraafis yoo diktaatarri yookiin abbaan irree sirni abbaa irree ka deebi'us taate mooyxannuma amma politikaa qabsoo hidhannoo maleessaa ka amma hojiirra oole kana isa deebisanii hojiirra oolchulleef Jawaar Muhaammad kana keessattis mooyxannoo waan qabuufi kanallee ni gargaara jedhee yaada. Walumaa galatti qabsoo Oromiyaatii fi Itoophiyaa keessatti illee kana lamaa walitti qindeessu sirna federaalaa sabdaneessaa demokraatawaa biyya Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti illee ijaaruuf ribuu Oromiyaa fi qabsoo politikaa Oromiyaatii fi qabsoo politikaa Itoophiyaa waliigalatti walitti hidhu jenereetara jedhee yaada. Kana hundumaa godhuuf ni dandeessisa. Hiree akkasii qaba jechuu kiyya. Karaa biraatiin Jawaar Muhaammad kaafaa'utti seenu jechuun kaafaa'uma qofaaf hojjeta yookiin kaafaa'utu jaarmayoota biraa irratti dhiibbaa qaba shakkiin jedhu
injira jedhee yaadu ani yoo ka jiraatus taate Jawaar Muhaammad KFO keessa seenuun ABO akka seenuti jaarmaya paartii biyyoolessaa keessa akka seenuti hundumaayyuu ija tokkoon laala hundumaayyuu hin jabeessaa in hirkisa jedhee yaada. Kana karaa biraatiin Jawaar Muhaammad KFO keessa seenuun isaa KFO'n jaarmayoota Oromoo hundumaanii caalaa jechuu akkan ta'in hubatamuu qaba kunillee. Kana jechuun jaarmenni Oromoo tokko kophaa isaatitti guutuu miti. Jaarmenni Oromoo tokko kophaa isaatti guutuu miti. Jaarmenni hundumtuu dilbii qaama jabaa kuufate qaba. Karaa biraatiin dilbii jaarmeonni Oromoo yoo dilbii kuufatan kana qaama jabaa isaanii kana yoo walitti qindeeffatan, yoo walitti gurmeeffatan, akkuma Oromoon yoo maymaaku dololloon walitti yaatee laga taati reenjii walirra buutu dallawa jedhu dololloon bishaan xixiqqaa walitti yaa'ee laga taya, laga guddaa taya. Reenjillee muka lallaaftu, mukumti lallaaftuun sun yoo walitti dabalan dallawa taati, horillee in ittifti, bineensallee in ittifti jechuudha. Kanaafuyyuu walitti dhufuun isaanii wal guutuu ka jedhu mee kanatti aansinee jaarmeyoota Oromoo ka jiranii fi kan jirrellee, ka har'a jiranii fi kan jirrellee tokko tokkoon kaafne dilbii isaan qaban, qaama jabaa isaan qaban, waan isaan nu dhaalchisan, waan isaan saba kana dhaalchisan qaamuma tokko tokko kaafnee ilaalla. Yoo na hayyamte itti fufa. Itti fufa. Sin caqasa. Amma hayyamee. Fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo irraa yoo jalqabne qaama jabaa hedduu qaba. Qaama jabaa hedduu kana keessa qaama jabaa tokko qofaa yoo fuunee ilaalle jaarmayaan politikaa Oromoo sabboonummaa Oromummaa irratti hundaa'ee jaarmayaan yeroo jalqabaatii fi afaan Oromootiin qubee afaan Oromootiin barreessu, hojjetu, dubbatu politikaa Oromoo fi Itoophiyaa keessatti dhalachuun isa warraaqsa walabummaa sabaa dhoose jechuun ni danda'ama. Warraaqsa walabummaa sabaa yoo jedhu namoonni tokko tokko walabummaa kana akka waan biyya kophaatti baasanii ijaaruu qofatti gadi dhiphisanii ilaalu. Walabummaa sabaa yoo jennu walabummaa bifa hundaatu jechuudha. Walabummaa sammuun gabroomte, gabrummaa jalaa baasuu, biyya gabroome gabrummaa jalaa baasuu, cunqursaa cabsuu, karaa diinagdee, karaa politikaa, karaa hawaasummaa kana hunda of keessatti waan hammatuufi warraaqsa akkasii san dhoose jechuun ni danda'ama. Karaa biraatiin qubeen afaan Oromoo laatiinitti jijjiiramuun yookiin qubee laatiinii madaqfachuun fudhachuun yoo xiqqaate bu'aa gurguddaa sadi qaba. Tokko mallattoo cunqursaadhaa kan ta'e qubee saabaa akka afaan Oromoo cunqursitoonni ammallee sababii cunqursaa isaanii dheereffachuuf jecha qubeen afaan Oromoo afaan qubee saabaatiin qubee gi'iziin akka barreeffamu, qubee afaan Amaaraatiin akka barreeffamu dhiibaa turanii, inuu didaa turan, afaan Oromoo barreeffamu iyyuu qabu jedhaa turanii, san dadhabanii jennaan, amma immoo gara qubee afaan saabaatitti haa deebi'u jedhanii dhiibaa turanii. Kanallee cabsuuf cunqursaa kaleessaa, mallattoo cunqursaa kaleessaa, ka har'allee mootuyyuu cunqursaa afaan irratti aggaamamullee ofirraa dhoorguuf, ofirraa qolachuuf karaa politikaatiin bu'aa guddaa kennuu isaa. Kalammata teknoolojii qubeen laatiinii teknoolojiin haga ammaa jiru addunyaa irra jiru hundi isaatuyyuu kan barreeffameen qubee laatiiniitiin. Kanaafuyyuu qaroomina haga ammaa jiru, teknoolojii haga ammaa jiru, saayinsii haga ammaa jiru waraabbachuudhaaf ummanni Oromoo gara yoo xiqqaate jaarraa walakkaan fuulduratti akka galda'u akka furga'u godhe jechuudha. Kasadaffaa phonetic value karaa biraatiin afaan Oromoo guutuutti sagaleen isaa akka barreeffamu
kunillee bu'aa sanillee fidee jira. Karaa biraatiin addi bilisummaa Oromoo qubee Laatiinii maxxanfachuun dhaloota haarawaa, dhaloota kumaa kitila jedhaan dhaloota ammaa kana dhaloota jaarraa 21ffaa kumaa kitila. Warri dhaloota kana jibbu keessattuu mangaa fa'a jedhuun, girrisaa fa'a jedhuun kana osoo hin ta'in dhaloonni jaarraa 21ffaa qarree fi qeerroleen kumaa kitiloo yookiin millennials dhaloota jaarraa 21ffaa jennee akkasitti moggaasuu hin dandeenya. Kanallee uumee jechuudha. Kana uumu jechuun walumaa galatti jijjiirraa bu'uuraa Itoophiyaa fi Oromiyaa keessattis akka dhufu karaa banuu isaa agarraa jechuu. Karaa biraatiin dhaloota lammataa jedhamee biyya Awurooppaa keessatti bara beekumsaa fi qaroominni mandi'e yookiin immoo tiyyuu billiqe sanii wal fakkeessuun hin danda'a jechuudha. Jijjiirraa qubeen afaan Oromoo biyya Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti fiduuf jiru revolutionize godhe jechuun ni danda'ama. Kanaafuyyuu kuni yoo kana ilaallu addi bilisummaa Oromoo yoo jedhu ani addi bilisummaa Oromoo waliigalatti jechuu kiyya. Addi bilisummaa Oromoo 2 miti 3 miti an akkasittiin amanaa ka ganamaa ka galgalaa wanni jedhu hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo ka duraanii suni tokko keessattuu ka bara chaartaraatiin duraa jechuu barbaadeeti. Murnoonni amma jiran kuni maqaa adda bilisummaa Oromootiin haa waamaman malee gadi caccabuu isaanii agarraa. Kanallee qeeqa kanatti hin seenu amma gadi caccabuu isaanii agarraa. Maalitti gadi caccaban yoo jennes kanas hin kaafnu amma tariigaa yeroo biraatti beellamannaa bira dabarraa. Kanaafuu addi bilisummaa Oromoo mallattoon diddaa gabrummaa ta'uu isaa qubeen inni irratti cichee argamsiise warraaqsa walabummaa sabaa walirraa hin cinne ka dhalootarraa gara dhalootatti tarkaanfachuu danda'u fiduu isaa agarra. Kanaan addi bilisummaa Oromoo ni faarfamaa jechuudha. Lammataa KFO yoo fudhannee jenne KFO'n politikaa qabsoo hidhannoo maleessaa irratti cichuu isaa agarraa jechuudha. Bara qabsoo jechuun qawwee dhukaasuu qofaadha, qabsoo hidhannoo qofaadha jedhamee kanatti gad dhiphate lakki karaan birallee hin jira. Politikaan qabsoo hidhannoo maleessaa ni jira. Kanarratti hojjechuu qabna jedhee tarsimoo kana taraaruun isaa waan ittiin faarfamu qaama jabaa isaati jechuun ni danda'ama. Lammataa ummata Oromoo keessatti dirree qabsoo yookiin jogola isaa yookiin dahannoo isaa ummata Oromoo godhatee bosona isaa ummata Oromoo godhatee hogganni isaa keessattuu Oromiyaa keessaa hin bahu odoo ajjeesanu odoo hidhanu odoo ukkaamsanu odoo guraaranu biyya san keessatti maadheffatee namni tokko sagalee tokko ka jedhu dhaadannoo jedhuun dhaadannoo fincilaa fi diddaa gabrummaa kana qabatee socho'uun isaa. Karaa biraatiin ummanni Oromoo utubaa Itoophiyaati. Itoophiyaan manni utubaa malee hin jiraatu. Itoophiyaan ummata Oromoo malee jiraachuu hin dandeettu. Itoophiyaan Oromiyaan fottoqqee miti, quuncee miti yookiin solloqqee miti. Kanaafuyyuu utubaa biyya saniiti malee gaafiin Oromoo gaafii fottoquu miti, gaafii biyya Itoophiyaa san deebisanii ijaaruuti jedhee kana qabatee socho'uu isaa irratti cichuun isaa bara baraan akka faarfamu isa godha. Sadaffaa paartii biyyoolessaa Oromiyaa yoo fudhannee jenne paartiin kuni waan irratti ciche qaba, waan haga har'aatitti dhiisuu didee irratti ciche qaba. Kuni yaada walabummaa jedha. Yeroo ammaa kana paartiileen walabummaa jedhan hedduun isaanii hin jiran. Walabummaa jecha jedhu kana mooyxannoo kiyyarraa haga argetti vocabulary sabboonummaa Oromummaa keessaa haqanii balleessuu barbaadu. Murnoonni tokko tokko namoonni tokko tokko illeen keessattuu warri Itoophiyaa dullatti leellisan
waan akkasiisan barbaadu mee yaada walabummaa jedhu kana paartiin biyyoolessa Oromiyaa irratti cichee bal'ise. Karaa biraatiin maal jechuu barbaadeeti? Dimensionii adda addaatiin laaluu isaa agarra. Tokko, walabummaan biyya kophaa ijaarachuu fi mootummaa kophaa ijaaratanii biyya biraatirraa adda bayanii dhaabbachuu qofaa osoo hin ta'in walabummaan sammuu gabroomtellee walaboomsuu akka dabalatu mental dimension kana akka gaariitti irratti cichuu isaatii fi yeroo adda addaatitti kana dhageessisuun sagalee kana dhageessisuun isaa. Karaa biraatiin paartiin biyyoolessa Oromiyaa akkuma beekamu jalqaba warri paartii kana bu'uursanilleen hogganoonni tokko tokko miseensonni tokko tokko miseensota adda walabummaa Oromiyaa turanii adda walabummaa Oromiyaa keessatti walabummaa, birmadummaa, bilisummaa ka jedhu kun bifa adda addaatiin ilaalamaa ture. Kana yoo jennu mirga ummata Oromoo biyya keessan laaluun akka danda'amu, biyya keessan define akka gochuun danda'amu, territorial kalammata ummata keessan laaluun akka danda'amu. Sadaffaa mootummaa keessan, mootummaa fi ijaarachuu keessan laaluun akka danda'amu. Kuni sadeenuu moggoo haa fakkaatu malee yaada konseptii yaada rimee adda addaa akka ta'e kana achirrallee argachuudhaan achirrallee dhaaluun haga har'aatitti walabummaa ka jedhu kanarratti cichuu isaa kun waan itti faarfamuu qabu, waan itti jaalatamuu qabu. Karaa biraatiin walabummaan ni dhalata, ni guddata. Fakkeenyaaf walabummaan sirni federaalawaa demokraatawaa sabdaneessaa dhalattuu walabummaati. Kun ni guddata, gara konfedereeshiniitti guddachuu danda'a. Gara mootummaa walabaatti illee guddachuu danda'a. Haala jirutu murteessa. Kanaafuyyuu waan tokko qofaa irratti lakki bilisummaa qofa sirna federaalawaa sabdaneessaa qofaa irratti achirratti qancaruu qabda, achirratti dhaabbachuu qabda wanni jedhu hin jiru jechuudha. Kanaafuyyuu karaa kanaan fullaasee laaluun isaa sirna federaalawaa sabdaneessaa demokraatawaa fi konfedereeshinii haqaa kanarraa mootuyyuu haalli yoo dirqu taate fakkeenyaaf haalli amma mul'atuyyuu sirna federaalawaa sabdaneessa demokraatawaa kana keessatti kadhataa jirra. Nu waliin jiraadhaa jennee kadhataa jirra. Odoo kadhannu dhumaa jirra. Kun egaa kadhaan waa akka hin taane gamni lachuuyyuu itti amanee walqixxummaa fi fedhii irratti ka hundaa'e ta'uu isaa agarra. Yoo kun ka didamu taate filmaanni biraa gara konfedereeshiniitii jechuudha. Konfedereeshinillee yoo didamuu dide yoo hojjechuu dide gara mootummaa walabaa ofii ijaarachuu biyya walabaa uumachuutti deemuun isaa waan ooluumi. Kanaafuyyuu kanallee fullaasee laaluun isaa waan itti faarfamuu fi waan itti jaalatamu. Ka biraa jaarmaya ABO Carraa abbaa nagaa Carraatii fi obbo Galaasaa Dilboon hoogganamu yoo fudhanne jaarmenni kunilleen walabummaa jecha jedhu kan haga har'aatitti gad hin dhiifne, haga har'aatitti hin laganne, akka murnoota biraa akka jaarmayoota biraa hin laganne haga har'aatitti harkaa qaba. Kana mallattoon isaa sagalee walabummaa Oromiyaa akkuma jirutti fudhachuun isaanii yookiin dabarfachuun dhaaluun isaanii sagaleen kun kenna ture, sagalee adda walabummaa Oromiyaa ture. Sagalee san akkuma jirutti kaayoo isaa odoo gad hin dhiisin walabummaa biyya ummata bilisaan biyya walabaa keessatti mootummaa birmaduu demokraatawaa Riippaabilikii Oromiyaa in ijaarra jedhu san osoo gad hin dhiisin haga har'aatitti irratti cichuun isaanii kunilleen waan itti faarfamanii jechuudha. Ka itti aanu ODF'n fudhannaa. ODF jaarmaya waggaa 5 umrii waggaa 5 qabu, waggaa 5 qofaa keessatti gardabare yookiin hindibee politikaa akka jaarmaatitti politikaa Oromiyaa keessaa akka jaarmaatitti politikaa keessa Oromiyaa keessatti yookiin Itoophiyaa keessatti illee hin agarru.
garuu waggoota 5 dabran kana keessatti bu'aan inni fide mee maali ka jedhu yoo fudhanne qabsoo fi hoggana Oromoo ka dur diaasporaa fi biyya ambaa ture dubbee biyya ambaa keessa ture qabsoo fi hogganallee biyyatti karaa biyyatti galchu taraaruu isa dhaabni jalqaba jijjiirraan mootummaa Itoophiyaa keessatti mul'annaan jijjiirraa mul'ate san humna jijjiirrallee deggere karaa nagayaatiin gara biyyaatitti hoggannaa fi qabsicha galchuuf karaa taraare jaarmaya adda dimokiraatawaa Oromooti. Kana kalammata qabsoo politikaa hidhannoo maleessaa ka duraan jaarmaya KFO'tii fi akkasumas Obbo Jawaar Muhammadiin articulated ta'e san irratti jabeessee qabsoo politikaa hidhannoo maleessaa akka filmaata qabsoo tarsimootitti dhiyeessuun isa. Sadaffaa sirna federaalawaa sabdaneessa demokraatawaa dhugaa irra caalaa articulate gochuun isa. Karaa biraatiin Oromoon ufta'ee Oromoo ta'ee Itoophiyaa ta'uu lee akka danda'u. Dhaloonni haarofni Oromummaa isaatiin boonee Itoophiyaallee ta'u. Itoophiyaa haarawas deebisee ijaaru ta'uu akka danda'u kanallee ifatti lallabuun isaa waan itti dhalootarraa gara dhalootatti itti faarfamu itti jaalatamu. Kabiraa OPDOllee haa fudhannume. OPDO yoo fudhannee jenne akka jaarmayaatitti dhaabni kun dhaaba alagaan bixxiile ta'ullee dhaaba cunqursaa fi Oromoo cunqursuuf bixxiilame ta'ullee kana keessatti garuu wanni gaggaariin tokko hojjetamuu isaa keessattuu biirokraasiin Oromoo uumamuu isaa biirokraasii waraanaatii fi biirokraasiin military and civil bureaucracy kuni uumamuun isaa Oromoon dur jaarmayoonni Oromollee namni Oromollee yooki biyya alaatii lallaba yooki bosona keessaa falmata malee biiroo keessa taa'ee waajira keessa taa'ee afaan qubeen barreessu afaan Oromoo dubbatu hin turre aadaa kana Weberian bureaucracy uumuu isaa irratti gumaata godhee jira. Karaa biraatiin barnoonni akka babal'atu godhee jira. Barnoonni yuunivarsiitiin 3-4 ture gara 20titti ol guddachuun manni barnootaa babal'achuun walumaa galatti gootota misoominallee uumuu isaa haa xiqqaattullee misoomina Oromoon akka muxatu yookiin immoo akka unatu akka dhandhamu godhuun isaa kanaan ka itti faarfamuu jechuudha. Kabiraa jaarmenni maqaa anin kaasin jaarmaya tokkummaati jaarmaya jeneraal Waaqoo Guutoo akkasumas jaarmaya Ifloo jaarraa abbaa gadaa kanallee yoo fudhanne qabsoo hidhannoo barane ka ummata Oromoo barsiise. Qabsoo hidhannoo jalqaban jechuu saniin dura jalqabame bara Minilik jalqabame bara Minilik garuu Oromoon meeshaa bonjaa fi eebon lole malee qawwee hidhatee qawwee ufiitiin dhukaasee qawween Oromollee diina injifachuu akka danda'u ka agarsiise qabsoo politikaa hidhannoo gara baraneetitti gara riphee loltummaatitti ka jijjiire fi ka nu dhaalchise jaarmaya kana lamaan ta'uu isa quudhuun barbaachisaadha. Amma jiraachuu baatanillee seenaan bara baraan faarsaa jiraata. Kabiraa jaarmaya adda walabummaa Oromiyaa waan kaase natti hin fakkaatu. Jaarmenni adda walabummaa Oromiyaa warra ijaare keessaa annama duraati. Jaarmayaan kuni kaayoon isaa biyya ummata bilisaan biyya walabaa keessatti mootummaa birmaduu demokraatawaa Riippaabilikii Oromiyaa ijaaruu ka jedhu ture. Caasaan isaa sirna gadaa irratti ka ijaaramee ture. Kana yoo jennu Oromiyaa Democratic Republic 21st Century Republic gadaa Republic san ijaaruu ture hawwiin fi abjuun kenna.
jecha walabummaa jedhu kanas dimensionii adda addaa akka inni horatu. Maaliif koma tokko qofatti akka gadi hin dhiphannee fi walabummaan takkallee sadihillee akka taate. Tokkoffaa ummata bilisa. Walabummaa yoo jennu ummata bilisa uumuu, gabrummaa sammuu ummata gabrummaa sammuu jalaa baasuu, karaa biraatiin popular sovereignty ka jedhu kana jechuu, kalammata mirga Oromoo, walabummaa Oromoo, mootummaa Oromoo ijaaruu keessaan mirga abbaa biyyummaa, mootummaa ufii filachuu ufii ijaarachuu, state sovereignty ka jedhu birmadummaa ka jennee hiikne san jechuudha. Ka sadaffaa walabummaa ka jenne biyya walabaa ijaarachuu. Kuni sadeenuu waa walirraa hafuu miti. Sadarkaan isaa haa xiqqaatu malee sirna federaalawaa sabdaneessa demokraatawaa dhugaa keessatti ummata bilisa qabaachuu qabda. Abbaa biyyummaa, mirga abbaa biyyummaa gonfachuu qabda. Mootummaa kan kee kiyya jettu ka ufii harka keetiin filattee si bulchu, ka ergaa kan kee geessu qabaachuu qabda. Kanaafuyyuu kaayoon kun ammallee bara baraan guddachaa deema malee, bara baraan hujirra oolaa deema malee, akka yeroo sanitti murnoonni adda addaa nutti duulanii dhaabasan nu harkaa jigsan kaayoon isaa akkan haqamne, akkan lagatamne bara baraan guddachaa akka deemtu kanarratti illee dhaabni adda walabummaa Oromiyaa faarfamaa akka jiraatu, har'a jiraachuu baatullee kaayoon isaa even jaarmayoonni har'a jiran hedduun isaanii kaayoo addi walabummaa Oromiyaa babal'isee birmadummaatti hiike, bilisummaatti, walabummaatti hiike kanatti gargaaramaa jiru. Mee bilisummaa, birmadummaa fi walabummaa jechoota jedhan kana seenaan irratti hirkadhee gabaabsee haa ibsu. Tokkoffaa bara Miniliki goobana qabatee Oromoo Maccaa fi Oromoo Tuulamaa irratti lola labse, keessattuu Oromoon Gibee Gamaa Minilikiin yeroo lolu, Minilikiin yeroo falmatu, Minilikii fi goobanaan yeroo falmatu birmadummaa jedhee falmate. Birmadummaa jechuun isaa biyya ufii jechuudha. Yeroo sanitti biyya kiyya seenuu hin qabu, diinni biyya kiyya qabachuu hin qabu. Biyya ufiitiif falmatee jechuudha. Mirga ufiitiif falmatee jechuudha. Birmadummaa ka jedhu kun achirraa ka'ee beekamee jechuudha. Kalammata bilisummaa ka jedhu yoo fudhannee jenne baruma Minilik kana bara Minilik raasota qabatee Oromiyaa bahaa irratti duule, ummanni bahaa keessattuu calanqoo irratti bilisummaa isaaniitiif, bilisummaa saba isaaniitiif, bilisummaa biyya isaaniitiif lolan. Bilisummaa jedhan kun achirraa madde jechuudha. Ka sadaffaa walabummaa ka jedhu bara Minilik ummata Oromoo Arsii Sikkoo Mando irratti duule, ummanni Oromoo Arsii daangaa haga daangaatitti waraanaan uf ijaaree yoo xiqqaate gara waggaa 10tti herregu, waggaa 10 Minilik cabsuu dadhabee dura dhaabbate walabummaa ufii gonfachuuf, biyya ufii gabrummaa jalaa baasuuf lolaa ture jechuudha. Kanaafuyyuu sadeen kun maddi isaanii birmadummaa ka jedhu, walabummaa ka jedhu, bilisummaa ka jedhu hundeen isaa tokko. Hundeen isaa tokko ta'ee waa sadi laallata. Ummata bilisa laallata. Biyya walabaa laallata. Mootummaa ufiin ummanni mataa ufiitiin ufii filatee uumate laallata. Kanaafuyyuu kun sadeen tokkollee sadihillee, walabummaan takkallee sadihillee ka faranjoonni territorial integrity, walabummaa biyyaa, state sovereignty, birmadummaa mootummaa, popular sovereignty, bilisummaa ummataa jedhanii biyyoonni amballee akkaataa kanatti kaayuu jechuudha. Kanaafuyyuu jechi kun moggoo sadihii miti warri jedhanii falman hundee irratti dhaabbatanii falman hin qaban. Kanaafuyyuu jechi kun sadihillee tokkollee.
walabummaan takkallee sadihillee mootummaa keessan laalta, ummata keessan laalta, biyya keessan laalta. Kana gaafii kee waan deebite natti fakkaata. Gaafii kiyya qofaayyuu mitiyyoo waan ani isin gaafachuuf yaade hundaayyuu sirriitti addanaa baaftanii gaafiin kiyya silaa isin gaafachuuf ture akka bu'uureessa adda walabummaa Oromoo yookaan AWO ka yeroo ammaa hin jirre isinii achi keessatti walabummaa, bilisummaa, birmadummaa jecha jedhu garaagarummaa isaa maali jedhee isin gaafachuuf ture sirriitti deebiftaniittanii galatooma. Mee asiruma gaafii obbo Jawaarii kana keessaa duumbaane gaafii tokko waa'ee Jawaar laalchisee asuma keessaa isin gaafadha. Jawaar Muhaammad nama mootummaa Itoophiyaas ta'e nama addunyaa kana keessatti dhiibbaa cimaa uumuu danda'u tokko. Yeroo ammaa Jawaarii filannoo keessa seenuun wal qabatee gama filannoo boordii irraallee waa'ee lammummaa namoonni tokko tokko amma waa'ee lammii biyya biraa ta'anii kan biyyatti hojjetaa jiranii ni jiraatu. Inni lammummaa Ameerikaa qabatee dorgomuu hin danda'u waan jedhamutu deemaa ture. Isas deebiseera waan jedhu odeeffannoo jira. Jawaar Muhaammad akkuma waliigalatti ummata kaabaa kana keessatti ummata Habashaa kana hin liqimfamuu fi namni kun yoo milkaa'eef bulchaa biyyattii sanaallee sadarkaa itti ta'uuf deemutu jiraata yoo milkaa'ee waaqni isa milkeesse. Isa kana warri kun fudhatama jechuun biyyattiin keessatti jeequmsa uumama moo waa akkamitti jira jettanii yaaddan? Warroonni amma irraayyuu fudhatu ittiin jiranii Jawaar Muhaammad terroristii, Jawaar Muhaammad akkana nama fixee nama ajjeese maali jedhaniituma maqaa balleessuus ta'uu danda'a. Namni waan ragaa qabatamaa qabatee erga dhumnetti maqaa balleessa taati. Isa kana maaltu ta'a jettanii yaaddanii mee akka Jawaariitti akka paartiileetti oduu hin ta'in wantoonni yoo inni gara aangootti dhufe isa mul'atuu danda'u isatti maal jettanii yaaddu akka yaada keessanitti? Jawaarii fi qeerroo yeroo jalqabumarraa kaasee humnoonni diina qabsoo Oromoo ta'an Jawaarii fi qeerroo taargeetii godhatanii karaa biraatiin ati yoo waan tokko nama tokko yookiin immoo waan lubbuu qabaa tokko galaafachuu barbaadde mataa dhoofta, mataa buruusita yookiin ija baysita, mataa buruusita. Qabsoo Oromoo ija baysuu fi mataa buruusuuf jechuun Jawaarii fi qeerroo humna kumaa fi kitiloo ka jedheen kana jechuun millennials kana facaasuudha yoo danda'an isallee tapha politikaa keessaa ala gochuudha. Kana waa hedduun irratti yaalanii jiranii, olola dharaa irratti oofanii jiranii, shoorarkeessitummaan mootummaa addunyaa biratti magantaa dhiyeessanii jiranii, ajjeechaa irratti yaalanii jiranii. Kadhumaa akka lammii biyya sanii hin taane shira adda addaa filmaata kana keessaa disqualify godhanii osoo achi hin geenne hambisuufillee yaalanii jiranii. Kun hundumtuuyyuu fashalee jira. Kun hundumtuu amma fashalee jira. Garuu qabsoo isaanii hin dhiisan jechuu miti yookiin immoo tuyyuu shira isaanii hin dhiisan jechuu miti. Kana qeerroonis Jawaaris murannoon yookiin immoo tuyyuu qaroominaan irratti hojjetaa jiranii kana hin agarra. Kana hundumaayyuu kun hundumtuu fashalee jira. Fuuldurallee tooftaa biraa
hin yaalan jechuun hin danda'amu. Filannoon amma godhamu kuni silaa akka yaadametti biyya Itoophiyaa keessatti filannoo paartii sobboqoo demokraatawaa multi-party democratic election kana silaa ka yaadame bakkeen amma inni itti godhamaa jiru kuni yoo qabatamaan laallee Oromiyaa qofaa keessatti agarraa jechuu karaa biraatiin TPLF keessaa dachaafatee jira, Tigraayin jira, kana keessatti qooda fudhataa hin jiru waan agarru. Biyyatti Amaaraa sirna dhablummaan moo'atamtee jirti, daadee baasee jira achi keessatti. Mootummaan mataa isaatu iyyuu shiftaadha. Mootummaan shiftaa ta'e immoo filmaata demokraatawaa ta'e hin geggeessa jechuun hin danda'amu. Yoo Oromiyaa fi saboota hafan biraa keessatti godhame malee filmaatumti kunuyyuu filmaatuma Oromiyaati jechuun ni danda'ama. Kanaafuyyuu filmaanni kun milkaa'uun isaa walumaa galatti jijjiirraan amma biyya san keessatti dhalate dandamachuu isaati. Ni dandamata jedhee yaada. Hireen takkitti hin qabnu. Filmaanni kun milkaa'uu isaati. Osoo hin gufatin yoo inni milkaa'e jijjiirraa biyya san keessatti dhufuuf jirus hawwii haga ammaa bilisummaaf qabnus mirga Oromoo deebisuuf qabnus hin guutama jedhee yaada. Jawaaris filmaanni kun yoo milkaa'e an akka nama tokkootitti gaa namni isa caalaa biyya san hogganuu malu ka biraa odoo jiraatellee namni hanga isaa ummata baadhatee saba kana baadhatee saba Oromollee baadhatee saba Itoophiyaallee baadhatee sirna federaalaallee baadhatee ceesisu ka isarra wayyaa qabu akka namaattis yoo laalle jira jedhee yaadu ani. Kanaafuyyuu hireen yoo filmaanni kun dhugamatti ka milkaa'u taate biyyitu sun hoggana gahaa tokko hoggana bilchaataa tokko ni argatti abdii jedhu qaba. Baay'ee bareedaa yaada cimaa kennitanii waan irratti dabalullee hin qabu fittaniittanii. Gaafii kallattimaan gara gaafii isa lammaffaatti deebi'a. Gaafiin kiyya lammaffaa paartileen olaanoon mootummaa yookaan masaanuun morkattootaa filmaata kana duratti qophii akkamii godhuu qabu jettani. Akkasumas qophii boodas maal godhuu qabanii maaltu ta'amuu qaba jettani. Walumaa qabaa naa deebisa lamaan isaanii. Paartileen walaannaa morkattoota masaanuu jechoonni sadeen kun wannoo opposition jechuma. Akka sirna gadaatitti walaannaa jedhama. Masaanullee hin jedhama. Morkattootallee hin jedhama. Opposition jechuma. Ka Oromootis ta'ee ka Itoophiyaa silaa maal godhuu qaban gaafii jedhu deebisuuf tokkoffaa yoo paartiilee Oromoo jaarmayoota Oromoo irraa jalqabne tarsimoo waloo filmaata common election strategy qabaachuun murteessaa. Kana yoo jennu sadarkaa Oromiyaatitti akkamitti injifannaa akka Oromoo tokkootitti akka ummata Oromootitti akka jaarmaya tokkootitti osoo hin ta'in akka nama tokkootitti osoo hin ta'in akka Oromootitti akkamitti injifannaa. Kana strategy eessa fi yoom eenyutu eessatti dorgomuu qaba fiiguu qaba ka fiigus ka filus kanaaf walumaa galatti common election strategy hin qaban jedhee yaada. Assume yoo kan jiraannes taate yoo kan bilchaatinis taate yeroo hafte kana keessatti
kana bilcheeffachuun, kana qopheeffachuun baay'ee murteessa jedhee yaada. Kuni akka Oromiyaa qofaattis osoo hin ta'in akka Itoophiyaatitti illee humnoota federaalaa birattis istiraatejii tokko election strategy biyyoonni filmaataaf fiigan paartiiwwan filmaataaf fiigan istiraatejii qabu jechuu istiraatejii dhuunfaatii fi istiraatejii waloo qabu kan akka gaariitti irratti yaaduu fi bilcheeffachuun murteessa jedhee yaada. Kalammata common political platform kun yoo jennu sagantaa waloo istiraatejii waloo qofaa osoo hin ta'in sagantaa waloo qabaachuun barbaachisaadha. Gaafa mootummaa tayan filamanii mootummaa ijaaran maal ummataaf godhuuf deeman waliin. Fakkeenyaaf politika irratti imaammanni isaanii akkamii, diinagdee irratti imaammata akkamii hordofu, hawaasummaa irratti imaammata akkamii hordofu, fayyaa irratti imaammata akkamii hordofu, naannoo tiksuu irratti imaammata akkamii hordofu, walumaa galatti bal'inaan babbaysanii ka hundumti isaanii irratti walii galanii mootummaa waloo tokko ijaarratanii waloodhaan sagantaa waloon hojiirra oolchan lafa jira moo lafa hin jiru ka jedhu anaaf gaafidha. Haga ammaatitti waan akkasiisaniin agarre'an. Common political platform. Kana jechuun filmaata kanallee mooyachuuf ka itti uf dhaadheessan jechuudha. Gama tokkoon walii galanii filmaata kana mooyachuuf nuhi humniti Oromoo, jaarmayoonni Oromoo walii galatti gaafa filamnee mootummaa taane imaammata kana hojiirra isinii oolchina. Rakkoo kana isinii hiikna. Ka ittiin jedhan gaafa mootummaa ta'anillee imaammata hojiirra oolchuuf deeman common political platform qabaachuun murteessadha. Yoo haga ammaa qabaatan waan gaarii, waan bareeda, yoo haga ammaa kan jiraatin ta'e yeroo xiqqoo amma hafte kana keessatti kana lafa kaayachuun murteessa jedhee yaada. Fakkeenyaaf common political platform keessaa heera biyyaa yoo fudhanne amma lakki heeruma biyyaa kana akka sagantaa waloo tokkootitti akka common political platform fudhanna yoo jedhanis irraa wayyeessanii yookiin immoo fooyyessanii isumaayyuu maxxanfanne yoo jedhanis kunis waa tokko. Kanaafiyyuu haga ammaatitti waan kana hin dhageenye tariga hiccitiin waan qaban natti hin fakkaatu. Wanni akkanaa kun waan hiccitiin qabanii miti. Ummata filuufis waan dubbatanii labsanii ittiin dhaadhessanii kuni jiraachuuni barbaachisaa jedhee yaada. Muuxannoo biyya amma keessa jirru kana yoo agarre warra bitaa deemuu fi bitaa imaluu fi mirga imaluu jechuun politikaa mirgaa hordofuu fi politikaa bitaa hordofu hundi isaaniituyyuu common political platform qabu. Waliin mootummaa ijaaratu. Golli tokko mootummaa yoo ijaarate sagantaa isaa ka waliin hojiirra oolchuu labsaa jechuudha ummata filutti. Kunis bakkayyutuyyuu huma hojjetu natti fakkaata. Kuni jiraachuun barbaachisaa jedhee yaada. Kabiraa filmaataan boodatti maaltu godhama ka jedhu tokkoffaa mootummaa demokraatawaa ijaaruun murteessaadha. Mootummaa abbaa irree ijaaruu fi hin qabsoofne warri abbaa irree haarawa ta'uu fi ammuma abjootaa jiran akka deebi'anii aangoo hin qabanne kanarratti waliigaluulleen barbaachisaa natti fakkaata. Mootummaa federaalawaa sabdaneessa ijaaruu irratti illee karaa biraatiin mootummaa abbaa irree dura dhaabbachuu irratti mootummaa ahadaawii jedhan kana unitary states uumuu irratti mootummaa multi party yookiin immoo mootummaa federaalawaa sabdaneessa ijaaruu qabnaa jedhanu kanarratti illee waliigaluun barbaachisaa ta'a.
Kabira qabsoo politikaa hidhannoo maleessa qabsoo politikaa hidhannoo maleessaa irratti kuni waan hundumtuyyuu condition haal duree tokko malee fudhachuun barbaachisaadha. Rakkoo politikaaf jecha Oromoon lamaan wal fixuu akka hin qabne. Oromoo lamaan dhiisii sabumti biyya Itoophiyaa keessa jiruyyuu amma achi rakkoo politikaa hiikuuf jecha qawween wal ajjeesuu akka hin qabne kanarratti walii galuun haga ammaatittuyyuu kanarratti cichoominni dhabamuu isarraa kaka'e mootummaanis ta'ee jaarmayoonni tokko tokko bargaanfatanii miila tokkoon nagaa keessa miila tokkoon immoo waraana keessa dhaabbachuu isaaniitu mul'ata. Kuni mataa isaatuyyuu waan filmaata kana gufachiisu keessaa tokko. Yeroo ammaa kana mootummaan command postii ummata Oromoo dhiyaarratti labsee jira. Ummanni Wallaggaa, ummanni Booranaa, ummanni Gujii, ijoolleen, jaarsi xiqqaa guddaan dhumaa jira, beelaan dhumaa jira, waraanaan ajjeefamaa jira. Kunis waan mee filmaanni kun naannoo kana keessatti maal ta'uuf deema? Osoo waraanni godhamu filmaata godhuun hin danda'amu, maal ta'uuf deema? Mootummaan kun daddaffiidhaan command postii ummata irratti labse kana irraa kaasee rakkoo politikaa karaa nagaa qofaadhaan maaliif waadaa seenee ture rakkoo politikaatiif jecha naman ajjeefnu naman hiinuu jedhee jira. Waadaa san amma deebisee nyaachuu isaatti argamaa jechuudha. Kanaafuyyuu kana dhiibbaa irratti godhuun ummanni Oromoo bakka jiru hundumaanuyyuu dhiibbaa irratti godhuun mootummaa poolisii mootummaa amma labsu kana ka command postii ka waraanaa kana lagachuu qofaa osoo hin ta'in ugguruun dhaabuun dirquun karaa nagaatiin rakkoon kun akka furatu dhiibuun qabsoo yeroon gaafatu kanarratti illee ani karaa kiyyaan waamicha kiyya dhiyeessaa jechuudha. Yaada bareedaa baay'ee akka gaariitti naa deebiftanii mee odumas keessaa hin bahin yeroo dhiyoo kana keessa akkuma dhagaa turre miidiyaa irratti waraanni mootummaa Oromoo Wallaggaa irratti haleellaa raawwatee guyyaa tokkotti lubbuu lammiilee nagayaa baay'ee galaafate. Qondaalonni mootummaa paartii Bilxiginnaa toora feesbuukii isaaniitiin lolli suni ajjeechaan suni ajjeechaa sirrii akka ta'e warroota dhaadatan Finfinnee jedhan garuu reeffa yoo arginu ummata nagayaati. Mootummaan waan kanniin irraa akka lammiilee nagayaa ajjeesaa bu'aa siyaasaatiif jecha qaama biratti irkifatee bira darbu akkasumas nama nagayaa mana isaa jiru mana isaa yookaan mana barnootaatti ijoollee butuun dhossuuni dhaabbilee siyaasaattu dhaaba akkanaattu akkana godha jedhaa ummataaf ummata walitti buusuu naannoo walitti buusuu kana hoo akkamiin laaltani silaa mootummaan waan akkanaa irraa maal godhuu qaba of eeguu qaba moo akkanumaa itti fufuu qaba yoo itti fufe maaltu eeggata waan jedhume.